Lambareda Ogeyu Adang Fulfa. Hi guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sa'aadu nagaa fayyaan keessan badhaadhina keessan isin biraa jiraatedha in mul'atedha yaada ka jirru ma eessa jirati salaamata gaafadhu dura ummata Costa galma abbaa gadaati naannoo sanii nagaa gaafadhu ka ummata gaa Jirra jirtu kan dhageeffatu gaafa hordoftoonni keenya baganuuf jiraatanii siin jenna. Kanaaf amma sagantaa keenya itti fayyadamuuf deemaa waan jirruuf nuufii tokko malee nu hordofaa siin jenna. Sagaleen keenya dhagahamu itti fufa daawwattoota kiyya kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota baay'ee tokko bareedaa mi akkana qabi bareedaa akkana qabi kana zoorsisi mukkeen kana warri beekanii yaadattan jennee yaadna mukkeen babbareedduu agartanii ilaala waaw maashaallah siin jedha warri biyya keessa yaaddanii gaaddisa qilleensa biyya keessanii yaaddanii jirtan qilleensa kana laalati biyya keessa illee yaadadha itti boharaa isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya yeroo baay'eedhaaf ani adda turree jirra amma dhufee jira galgalallee ganamallee viidiyoo postuudhaaf qophiirra jira jechuudha viidiyoon itti fufa waan ta'eef isin laayikii godha sabskraayibii godha akkas isiniin jedha waan barbaaddan immoo yaada qabdan koominti irratti nu barreessaa isiniin jenna iddoo jirru kana iddoo gaaddisa bareedaa qilleensa bareedaa irra waan jirruuf hedduu nutti tolee jira abbaan manaa kiyyallee jaarsi kiyya na bira jira kunoo nagaa isin gaafatee jira sagalee oliin fuune maayikii hin qabnu maayikii odoon fudhatiin manaa baane maayikiin kenna gizee nuuf dhufe akka gaaritti viidiyoo isinii waraabnee bashannannee babbareeduu hin dandeenyaa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa fi kabajamoo jaallatamoo warreen yaada qabdan warreen argitanii biyya keessa yaaddanii jirtan qilleensa biyya keessanii warri hawwitanii jirtan rabbiin nagaan karaa biyya keessanii isin haa galchu qilleensi biyya ofii kun baay'ee tokko bareedaadha hedduu takka gaariidha hedduu takka namatti tola waan addaati alhamdulillah rabbil alamin rabbi fayyaanuu haa kennu akkasiin jedha kaafii waan dubbatu haa ta'e itti tole Misalnya saat di mana aksi kami mau juga gara-gara ini baju semua di mana orang itu semua juga tu alami agak alami agak aksi biasa lagi baju mengenai itu kamu menjadi anak itu karena nama perlu seperti yang dilakukan baru kanaaf galgala amma gizeen sa'aatiin halkan keessaa sa'aatii lama halkan keessaa hanga sa'aatii lama hanga sa'a sadii uummanni wal keessa yaa'ee wal keessa deemee bashannanee nyaatee dhugee waan barbaade bitatee gala jechuudha qilleensa babbareedduu kana fudhatuudhaaf mana arga baane erga dhufne immootu waan adda addaa waan ajaa'ibaa waan babbareedduu waan biyyattiin keenya akkatti bareeddee argitanii arganne waan nu arganne kana isinilleen akka argattaniif isinii fi waraabaa jirra viidiyoo isinii waraabaa jirra viidiyoon keenya viidiyoo hawwataa viidiyoo bareedaa malee viidiyoo fakkataa gadi hin dhiifnu viidiyoo maqaa namaa balleessu gadi hin dhiifnu daawwadhaa hordoftoota kiyyaa laayikii godhaa sabskraayibii godhaa
isinin jedha jajjabeessaa nu jajjabeessaa akka itti fufnuuf nu jajjabeessaa isinin jedha har'a halkaniin isinii waraabne guyyallee bareechifnee babbareennee akka dhufnee isinii waraabnuuf haala jajjabinaa irratti nu gargaaran isinin jedha. Kanaaf yoo isin jajjabeessitan illeen akka viidiyoo biraa gammannee jajjabaannee dhufnee isinii fi dhiyeessinu ta'a. Sagaleen kiyya yoo sirriin ta'in illee jechuudha hin dhageettan ni dhaga'ama jedhee yaada sagaleetu xiqqoo isii makiina hin wacaa namni hin yaa'a wal keessa yaa'a. Kaameeraa garagalchuutiin isin agarsiisaa namni wal keessa yaa'a. Kanaaf isiniin jedha daawwattoota kiyyaa yoo isin dabbarillee yoo isin mul'atuu didellee inshaallah isiniif mul'ata jedheen abdii qabaa isiniin jenna. Iddoo takka namatti tola. Kaameeraa garagalchiitiin isiniif waraaba daawwadhaa isiniin jedha. Haala bareedduudha, bootaa bareedduudha, bootaa hawwattu. Kun walitti dhufa karaan sun boolloorraa dhufa. Karaan sun boolloo raamachaarraa dhufa. Karaan kun immoo shawaa bahaatti kataru, shawaa dhiyaatti kataru. Kun immoo asiin karaa Addis Ababaa kataru. Karaa walqixarra jirra jechuun dhuuraa galma abbaa gadaa poostaa walakkaa jirra jechuudha. Poostaa walakkaan akkana bareeddee akkana tolti. Kana fakkaataa tolaa horaa bulaalee banaa isiniin jenna. Viidiyoo daawwadhaa nagaan tura. Muka kanaa muka babbareedaa hunoo gaaddisa babbareedaa sagaleen akkatti nu jeeqeetiin jedhe kun sagaleen akkana keessatti maayikii harkaan qabnu akkuma tasaa baanee akkuma tasaa viidiyoo isinii maraa jirra. Viidiyoon kun yoo isinitti tole yaada naa barreessaa isiniin jedhaan baay'ee tokko natti tole waan natti toleefin isinii waraabee mukkeen kana gaaddisa kana babbareedaa kana laalaa isiniin jedhaa. Naannawa galma abbaa gadaati jechuudha. Safarri kuni hedduu takka bareeddii, hedduu takka namatti tolti, hedduu takka iddoo hawwattuudha, iddoo bareedduudha isiniin jedha. Kunoo kana fakkaatti akkatti bareeddii yeroo bareeddu takka jireenya gaarii hangam duniyaa tanarra hangam akka jiraatan maaltu beekaa miti. Jireenya gaarii rabbi nama haa jiraachisu. Yeroo akkatti gadi bahanii halkanis ta'u galgalas ta'u guyyaa hojiidha namni raftiin qabu. Galgalas ta'u xiqqoo gadi bahanii qilleensa fudhatanii deebi'uun dirqamaa isiniin jedha. Kanaaf daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna. Viidiyicha daawwadhaatii itti fufaatii laayikii nuuf godhaa, sabskraayibii nuuf godhaa, nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheeressu yaadni an qabu hanguma kana isin yaada qabdannaa himaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Ayyee abbaan manaa kiyyallee jaarsi kiyya na bira jira. Kunoo nagaa isin gaafatee jira. Sagalee oliin fuune maayikii hin qabnu. Maayikii odoon fudhatiin manaa baane maayikiin kenna gizee nuuf dhufe akka gaariitti viidiyoo isinii waraabnee bashannannee babbareeduu hin dandeenyaa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa fi kabajamoo jaalatamoo warreen yaada qabdan, warreen argitanii biyya keessa yaaddanii jirtan, qilleensa biyya keessanii warri hawwitanii jirtan rabbiin nagaan karaa biyya keessanii isin haa galchu. Qilleensi biyya ofii kun baay'ee tokko bareedaadha. Hedduu takka gaariidha. Hedduu takka namatti tola. Waan addaati. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin haa tolchu, rabbi fayyaa nu haa kennu. Akkasiin jedha kaafii waan dubbatu haa ta'e sitti tole. Misalnya saat itu kan nama aksi kami mau juga bagi gara-gara itu baju semua itu karena nggak mungkin semua itu gitu.
Alamii dhagaa karaanii dhagaa qilleensa dhagaa kana keessa paarkii keessatti akkanatti baay'ee kan deemu baay'ee kan gammachiisu kanneen jireenya kanaatiifis kanaafuu uumamni qilleensa fudhachuu waan danda'aniif baay'een isaanii jira. Kanaaf galgala amma giseen sa'aatiin halkan keessaa sa'aatii lama halkan keessaa hanga sa'aatii lama hanga sa'a sadii uummanni wal keessa yaa'ee wal keessa deemee bashannanee nyaatee dhugee waan barbaade bitatee gala jechuudha. Qilleensa babbareedduu kana fudhachuudhaaf mana arga baanee erga dhufne immootu waan adda addaa waan ajaa'ibaa waan babbareedduu waan biyyattiin keenya akkatti bareeddee argitanii arganne waan nu arganne kana isinilleen akka argattaniif isiniif waraabaa jirra. Viidiyoo isinii waraabaa jirra. Viidiyoon keenya viidiyoo hawwataa viidiyoo bareedaa malee viidiyoo fakkataa gadi hin dhiifnu, viidiyoo maqaa namaa balleessu gadi hin dhiifnu. Daawwadhaa hordoftoota kiyyaa laayikii godhaa, sabskiraayibii godhaa, isin jedhaa jajjabeessaa nu jajjabeessaa akka itti fufnuuf nu jajjabeessaa isin jedha. Har'a halkaniin isinii waraabne guyyallee bareechifnee babbareennee akka dhufnee isinii waraabnuuf haala jajjabinaa irratti nu gargaaran isiniin jedha. Kanaaf yoo isin nu jajjabeessitan nulleen akka viidiyoo biraa gammannee jajjabaannee dhufnee isiniif dhiyeessinu ta'a. Sagaleen kiyya yoo sirriin ta'in illee jechuudha hin dhageettan hin dhaga'ama jedhee yaada sagaleetu xiqqoo isii makiinaa hin wacaa namni hin yaa'a wal keessa yaa'a. Kaameeraa gara galchuutiin isin agarsiisaa namni wal keessa yaa'a. Kanaaf isiniin jedha daawwattoota kiyyaa yoo isin dabbarillee yoo isin mul'atuu didellee inshaallah isiniif mul'ata jedheen abdii qabaa. Isiniin jenna iddoo takka namatti tola. Kaameeraa gara galchiitiin isiniif waraaba. Daawwadhaa isiniin jedha haala bareedduudha, boota bareedduudha, boota hawwattu.